Aanaa Abbee Dongorootti namoonni torba hidhattoota faannootiin ajjeefamuun himame. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Abbee Dongorootti roobii eebila 9 bara 2025 haleellaa konkolaataa uummataa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni torba ajjeefaman. Kunis haleellaa guyyoota muraasa gidduutti aanicha keessatti raawwatame isa lammataati. Haleellaan kun eebila 9 ganama naannoo sa'aatii 4tti konkolaataa uummataa ganda Gaariiroorraa gara magaalaa Abbee Dongorootti malaa ture irratti bakka addaa Arangamaa jedhamutti kan raawwatame yoo ta'u jiraattonni haleellaa kanaaf hidhattoota faannoo himatanii jiru. Jiraataan Aanaa Abbee Dongoroo konkolaataa kana keessa turee fi maqaansaa akka hin dhaamne gaafate tokko haleellaa kanaan hiriyaansaa waliin ture ajjeefamuu Addis Istaandarditti himee jira. Hiriyaa koo waliin gara magaalaa deemaa osoo jirru humnoonni faannoo kunneen bosona keessaa ba'uudhaan dhukaasa nutti roobsan. Yeroo sanaa hiriyaan koo na cina ture Gammachuu Lammeessaa rasaasaan rukutamee ajjeefame. Nu duuba kan turte shamarree Tollee Garbaa jedhamtu ajjeefamteettis jedhee jira. Dargaggoota lama maqaan isaanii Xannaa Darajjee fi Marii Garbii jedhamanii fi maanguddoon tilmaamaan umuriin isaanii waggaa 45 ta'an Dingoo Garbaa dhukaasa kanaan ajjeefamuu himee jira. Namoota maqaan isaanii eerame alaa namoonni biroon lama waliigalaan lubbuun namoota torbaa darbuu hime. Dabalataan namoonni 4 rasaasaan rukutamanii gara hospitaala sadarkaa jalqabaa Abbee Dongorootti geeffamanii yaalamaa jiraachuus ibsee jira. Waa'ee hidhattoota haleellaa kana raawwatanii yeroo ibsu ani jakootiin kanan argee namoota hidhatan 5 ture. 3 gara konkolaataa keenyaatti dhiyaatanii dhukaasu, kaan ammoo kilaashii fi snaayiparii qabachuudhaan fagaatanii dhukaasaa turanii jedhe. Namni taatee ture ijaan argee fi haleellichaan abbaansaa jalaa ajjeefaman kan biraan haala yeroo sana ture Addis Istaandarditti yeroo himan ganamaan gabaadhaaf gara magaalaa osoo deemaa jiranii balaan kun mudachuus ibsee jira. Namoota ajjeefaman keessaa milishoota mootummaa gabaa idilee fi hidhannoo malee imalaa turanii fi shamarree hojjettuu mootummaa buufata fayyaa keessa hojjettu tokko Tollee Garbaa akka argaman himee jira. Hangammaatti gaddaaf rifaatuu cimaa keessa jirra kan jedhan jiraataan kun sirni awwaalcha namoota ajjeefaman kunneenii guyyuma ajjeefaman galgala hawaasa gandoota baadiyyaarraa dhufanii fi maatii isaanii bakka argamanitti raawwatamuu himee jira. Jiraataan aanichaa kan biraanis haleellaa roobii darbe lubbuu namoota torbaa galaafate mirkaneessuun waggoota muraasa asitti naannawaa kanatti ajjeechaan akkasii hidhattootaan raawwatamuun baratamaa dhufuu himee jira. Haleellaa humnoota faannoo raawwataniin waggoota muraasa darban irraa kaasee lubbuun namoota hedduu darbuu kan eeran jiraataan kun lubbuu namaa qofa osoo hin taane manneen namoota hedduun saamamaa gubachaa akka jiru himee jira. Haalli kunis humnoota faannoo qofaa isaaniin osoo hin taane aangawoota mootummaa fi hidhattoota mootummaa dabalatee namoota faayidaa dhuunfaa isaanii eegsifachuuf fedhii qabaniin deeggarame uummanni dhumaatiif saaxilamaa jira jechuudhaan himatan. Daandiiwwan aanaalee fi gandoota baadiyyaa wal qunnamsiisan hedduun hidhattootaan cufamuu himan. Itti dabaluudhaan torban tokko gidduutti aanicha keessatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 25 akka darbe eeruudhaan rakkoon kun nama dhuunfaa miti akka federaalaatti nuuf birmatamuu qaba, haala kamiinuu uummata sitti miidhamaa jiru furmaata waaraa fiduu qaba jedhan. Addis Istaandard dhimma kanarratti bulchaa itti aanaa Aanaa Abbee Dongoroo dubbisuuf yaaliin irra deddeebiin taasise kan hin milkoofne ta'uu gabaasee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abbee Dongoroo ganda Tulluu Mootii keessatti guyyoota muraasaan dura bitootessa 28 bara 2025 haleellaa hidhattoonni faannoo raawwatanii jiraattonni 20 ol yoo ajjeefaman namoonni 3 hidhattootaan butamanii turan. Bulchaan itti aanaa Aanaa Abbee Dongoroo Obbo Ayyaanaa Waaqee yaada yeroo sana Addis Istaandardiif laataniin haleellaa lubbuu namoota 20 ol galaafate kanaa mirkaneessuun haleellichi hidhattoota finxaaliyyii faannoon kan raawwatame ta'uu himanii turan. Akkasumas jalqaba torban kana ebila 6 bara 2025 aanaa Jaardagaa Jaarte ganda Haroo Haboo jedhamu keessatti haleellaa wal fakkaataa raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 10 darbuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa turu Addis Istaandard gabaasee jira. Obbo Geetaachoo Raddaadhaa gorsaa dhimma Afrikaa ba'aa ta'uudhaan muudaman. Yoo pirezidaantummaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay irraa kan ka'an Obbo Geetaachoo Raddaa sadarkaa ministeeraatti gorsaa dhimmoota ba'a Afrikaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Waajjirri ministeera muummee ibsa gabaabaa fuula miidiyaalee hawaasaa isaa gubbaa baaseen Obbo Geetaachoon sadarkaa ministeeraatti gorsaa muummicha ministeeraa dhimmoota ba'a Afrikaa ta'uu ibsee jira. Amma dura aangoon kun jiraachuun kan hin beekamne ture. Obbo Geetaachoo Raddaa waraanni kaaba Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaatiin goolabamuu booda
booda waggaa lamaaf pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa ta'uudhaan tajaajilaa turan. Aangoo pirezidaantummaa naannichaa irraa ka'uu isaaniif sababni jalqabaa yeroon turtii bulchiinsa yeroo naannichaa raawwachuudha. Labsiin haaromee bulchiinsa yeroo dabalataa waggaa tokkoof akka itti fufu murtaa'uu booda garuu sababni aangoo irraa kaafamaniif muddamaa garee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin uumameedha. Obbo Geetaachoon aangoo naannichaa gadhiisuu booda yaada BBCf laataniin qondaaltonni siyaasaa fi waraana naannichaa dhiibbaa gochuu bira darbee shira xaxaa turuun sababa ijoo ta'uu kaasanii jiru. Aangoo irraa ka'uu kiyyaa fi sababa hedduutu jira, garuu sababni ijoon rakkoo dheebuu aangoo keessoo paartichaa TPLF jirudha jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa yeroon aangoo isaanii erga dhume kana booda siyaasa keessaa ba'uu danda'u kan jedhan akkuma jiran, Obbo Geetaachoon garuu siyaasa akkuma salphaatti keessaa ba'uu akka hin barbaanne ibsan. Gulantaa kamirratti haa ta'u siyaasa Tigraay keessatti hinuman hirmaadha. Jireenya ummata Tigraayiif waan gaarii fiduuf gumaacha ittuman fufaa jedhan. Obbo Geetaachoon dhufaatii ministeera muummee Abiy Ahimad dura ministeera kominikeeshinii Itoophiyaa turan. Gama biraatiin ammoo pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uun kan muudaman Jeneraal Taaddasaa Warradaa fi Maqaleetti qondaaltotaan simannaan taasifameefii jira. Sirni aangoo wal harkaa fuudhu Jeneraal Taaddasaa Warradaa guyyoota muraasa dura bakka qondaaltonni mootummaa olaanoof dippiloomaatonni argamanitti Finfinneetti kan raawwatame ta'uun isaanii yaadatama. Jeneraal Taaddasaa Warradaa waggoota lamaan darbanii pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uun tajaajilaa turan.